Isa isin garuu kaleessa sadi amma dubbadhume anaafsitu jira miti. Anaafsi miti ka wal bara jiru. Emi akkuma kaleessa natti hiyyaa wacaa turtan sana qophaa keessanis isinirraa galchu. Hoo barbaadan sadan keessanis iddoo tokkotti isinirraa galchuu numa danda'a ture. Emi akkuma kaleessa kanatti hiyyaa turtan kana har'a dubbadhu kan macaa kunuus bira jira miti. Maalan sitti balleessimee dubbadhu kaleessan. Tokko lamaan kan natti balleessitee jedhitii dubbadhu. Macaan akkana jira. Jaartii keessa silaa baasaa jira. Nu garuu akkanatti laayivii irratti dhaggeeffataa waan dubbattuun. Maal dhaggeeffattu isin jala deemtanii? Ani barmee yoon dubbadheellee haqan dubbadhee beeki. Yoonuman jedheellee haqan jedhe. Si jammar ani akka turtan hin beeku. Dr. Biiftuu wajjin akkasin haja biraa qabdan isin hin beeku. Garuu wanti na aarsee Dr. Biiftuun mana kana dhufte qorataa nama jedhamu hin beeku itti walaloo isaas hin beeku jetti. Ati isaanuma gidduutti immoo quraan argadheena seenaadha ta'e hin beeku galtee jaalala qabduu ibsitee filattee maal goote. Inta aare biyaansi koo nama jaalattu kana nama kana dura isaaf jettee qaaraa nyaattu isaaf jettee adabbii meeqa dabamtu isaaf jettee mataan dhaabbattu dhuguma intalli kun irraa murattee garaa kutatteetu hin beeku jettee maa irraan kaatee. Atamma gaafa ta'es ilaalu. Ati qorataaf dhaabbatta. Dhugaa waaqi na uume kun na ajjeesu. Ati qorataaf dhaabbatta. Na amani. Na dhagaya nama qorataa si jirtu miti. Dhugaa rabbi ati qorataaf dhaabbata. Garuu mucayyoof yaadaan jirtu. Eenyuuf? Mucayyoo namaaf biiftuuf yaadaan jirtu. Inde koi biiftuu waan isheen balleessiteef ani itti aare malee waan eenyu isheen balleessitee badii dhuma ishee sana waliin haa ta'u. Okay? Garuu ishee yaaduun qabda. Dhiira qofa fayyadin. Shamarri tokko ani shamarra waan ta'eef shamarra yaaduun qabu jedhee. Biiftuu gorsuu jechuun bishaan gingilchaa waraabanii baaldiitti naqu jechuudha beeki. Maaliif? Siigal maaliif beektaa amma isheen ila waan balleessaa ishii ati lawwadhaani qorataa fi macaan anaaf ija bitaa fi mirgaatii. Biiftuullee nan jaaladhaa. Jibbashillee hin qabu. Garuu isheen dogoggora gochaa jirti jedhee itti lolaan jira. Atamma waan anamma ilaali. Akkana isaan faana irriba dhabaa bule beektaa? Dhabaa ture beektaa? Beeku baadhu sana nu badhaa akka gidduu jirtu. Amma biiftuu faana dadhabeera gorsee dhaqee. Bakka ishii tasgabbaayitii. Yoollee qorataan dhaabbilee hin qabaanne siidha kana malatti horuu. Shakkiin abbuma argitee faana naannaasawu kana jala buutee hordoftee mucaa hin cunqursiini. Hojii isaallee haa hojjetu. Mee firiidamii kenniifiin jedheen hin diddi. Isaan asii cinqii kokkeettuuti. Ofiishiitti immoo deemtee iddoo biraatti immoo teessee akkuma kaleessa argite an qorataa nama jedhamu hin beeku jetti. Otoo ishii taatee otoo amma qorataan unkaa qorataan ilaali kaleessa maa oduu namaa dhageessaa loltii miti. Otoo qorataan mana biraa keessa taa'ee ani Dr. Biiftuu nama jedhamtu hin beeku jedhee isheetti maaltu dhaga'ama. Namni isheen baay'ee jaalattu namni isheen baay'ee habdattu otoo hin beeku. Isheetti biiftuutti hoomatti hin dhaga'amu ana qabdi. Ati immoo ofii fammachaachaa ani bar ati fudhachuu ishiin si jaalattee wal jaalannaan dhimma keessanii bar I don't care garuu akkuma har'ile gaafa duras qorataa si malee jechaanii turte akkuma kaleessa si faana fataa itti taphachaa turte qorataa waliin turte. Ammas siin immoo boruus immoo walumarratti immoo si loltee wannoo gochuu dandeessiin si dhistee deemuu dandeessiin gaafas immoo situ miidhamaan. Family sadiidhaan baay'atamanii namoota isaatii dhukkeen irraa kaasa. Dr. Biiftuun biloog goosisa. Inumaatu amma argadhe jiru. Nan du'a malee. Dr. Biiftuun biloog goosisa. Roomaaniif Biiftuun biloog goosisa. Qorataan jagnaadha dhugaa rabbii mucaan. Dhugaa beektaa kaleessa itti isin giiftii kennitaniifiitu. Mooneetiin biloog godhi akka gochaa turtanis hundumaa koo argeera bar. Hunda argeera. Ati fa'aa barreessaa turte moonee biloog godhi goosisi jetteetu. Waan sobaan dubbate.
jetteetti barreessaa fi turte biiftuu jala teessee giiftii kennaa fi akkuma inni ana biloo godhuu fi xiratii godhaa turte miti. Jette ammati koomintii barreessitee fi mooniti biloo godhu jettee amma jettee natti kaate waan ta'eef ani garuu hin jenne amma immoo xiratii gootee naan jette. Har'ammoo anatu sobaami. Yaa. Kaleessa shin arran. Isheetu mooniti inni achi maccaa biloo godhu jedhaani isheen asii moonetiin biloo godhu jettiin lama taane malee ani akkasiin biloo si gootu akka inni biloo si gootu sin barbaadu hin jennesi hin dogongoreen. Garuu immoo tokko faamilii. waa dubbachuuf jennaan sijjammar Tiktokan gubbaa obboleettiin dhugaa ati anaaf obboleettii dhugaate malee Jettee ta'ii hin jenne achi amma dhiisii waa biraan dubbatiniiti. waa rabbi hin jenne ani mooniti biloo godhu hin jenne ani koomentiidhuma yeroo aniif roomiin walitti yeroo roomiin waan barreessitu iyyuu ashaangullitti kolfaan itti erga malee qubee tokko qubee makkaa jedhamu tokko hin barreessine kan hin barreesse yoo jiraate Ati bar dhuma irra hin jenne jechuu bira hin jenne moo jechuu bira jechuu bira darbitee gochaa mul'isaa turte. Akka moonetti ani biloo godhamuuf giiftii kennaa turte moo turreeti. Moonetiin biloo taasisa jettee macaa biloo godhii jaartii kiyya lama biloo godhi jedhee natti amata inni eessatti beeka osoo biiftuun jaallatateeti yeroo biqiltuun jaarsa ishee faarsitu maaliiftu inaafe osoo seen faarsaa irratti walalee jaarsiti walalee sartu maal godhe laayif irraa beedeema. Osoo biiftuu biqiltuu Dr. Biiftuu sun jaallatatee argiteerta viidiyoo sana sheerri si godhe yoo barbaadde amma ni ilaalta. Argiteerta? ture. Yeroo biiftuu jedhi qolataa jedhi mucaa nama gargaaru sana eenyudha kakaleessa waliin oolan sana yeroo nurraa baatan bakka wayii turtan. Koyini ta'u sun taane kanuma maallaqaan nama rakkate bira dhaabatu sun eenyudha maqaan isaa? Gumaa sha'u. Gumaa waliin ta'aniitu gumaa jedhi biqiltuu jedhi jaarsa biqiltuu eenyudha maqaan isaanii irraan fadhi jaarsa biqiltuu fi qolataa ta'aniitu biqiltuun jaarseetii walaloo qopheessitee dhufte qolataan illee walaloo qopheessitee dhufte. Biqiltuun nafichisiis obboleessi isaanii biqiltuun jaarsisee kana faarsiti. Qolataan obboleessa kooti maaliif itti na shakkitaa waan jedhu irratti qopheeffattee dhuftee faarsiti. Qolataan immoo maal godhaa? Walaloo walaleessee fi ka'ee osoon si jaalladhu na jibbite baay'ee nagaatti maal isa jedhu walaloo qopheessee fi san booda qolataan osoo biqiltuun jaarsisee faarsaa jirtutu dhaggeeffatee kan finnee bara irraa beesokke. San kan jechuun Dr. Biiftuu jaallatettee yaadda. Dr. Biiftuu ama jaallatu. Dhugaa rabbiin jaallatu. Wallaahi yoo bilisa isa sobaati malee. Yoo biqiltuun na bira dhabamte Dr. Biiftuu tan deebi'a. Isa jedhutu biiftuutti hin qabatee dhuma jiraata malee hin jaallatu. Dhugaa rabbii baay'ee jaalataan. Dhugaa rabbii. An argeera barqorataani biqiltuu. Viidiyoo sana siifan erga. Viidiyoon sun kakaleessaati kan har'aayyuu miti kakaleessaati. Siifan kaleessa yeroo nu baxaa turre sana gidduutti dhaqee shakkalatee deebi'e. Sana na gubiyaana maal mucaa namatti maa taphata yoon jaallatte maa taphata isa jedhu. Dhadhaa ilaali qorataan dhuguman siin jedhaa. Maal godhe no dhiisi dhugaa rabbii wannoon ta'e mucaan Dr. Biiftuu dhuma jaalata. Biiftuu akkanaa waliin siqanii walaloo waliin hojjetuuf ishee jaalata. Kanuma wanni jiru. Dhiisi waa'ee walaloo miti. Anuu biiftuu gaafadheen jira. Anuu biiftuu gaafadheen jira. Biiftuu. Maaliifi biqiltuu Dr. Biiftuu maaliif rakkistanii jedhanii biqiltuu gaafadhe. Maqaan isaanii wal fakkaata bara.
doktora yoon jedhinaa wayyaa biqiltuu jechuudha doktora. Doktora maaliif rakkistanii isin yoo wal jaallatanii wal jaallannan jettanii jedheen gaafadha. Biqiltuun maal jettinaa nuti obbolaadhaan jettinaa obbolaati miti ija keessan. Ati baruu bifa machaachaa jiru. Iji keessan lachuu wal ilaalaa. Ija keessan irraa akkasii wal jaallattan ni mul'ataan jedheen. Isaan booda lachuun isaanii akkana jedha ilaali. Jedhanii achi kaameraa jalatti godhan. Kana jechuun wal jaallatan jechuudha. Garuu yoo biqiltuun narkaa baate doktora hin dhiisu jedhee doktoratti maxxana garuu biqiltuu jaallatama keessaatti. Amma okkee doktorummaa maaliif gugguba? Amma kan inni gara doktoraatti amma gogee hafee fi waan biqiltuun gararraa murattee waan gooteefidha. Awwaa isaa waan beeku. Heerumteetti maanan beekamaan meedha abbaan. Reefu guyyaa lama guyyaa sadii egaa abbaa manaa isa ibsattee walaloo qopheessitee ibsattee reefu guyyaa sadii wayyaa obsee koo jirtaa obsee mira keessa jiraan galeen ishee barbaachisu. Na eegi ishee heerumteetu doktora reefu faarsu jalqaba. Duraan yeroo biqiltuun turte maan faarsin amma eessaa onneen itti ka'e. Shamarra goomsuun maaliif barbaachisa? Gaarii miti. Ati garuu nama faallaa deemu biraan goreen. Abadan nama faallaa deemu biraan goreen. Ma viidiyoo guutuu argaadhuma jirta. Yeroo biiftuun itti haasoftu, Dooktar Biiftuu yeroo ittiin haasoftu, ati seeraan na jalaa na waanne. Mee qoy biqiltuu yaama ilaala. Biqiltuu. Ila koositani ma. Macha. Doktora tasawwan si jaalladhu seeraan na jalaa na waanne kan seeraan sirriitti na jalaa akka jaallatti na jalaa waataa jiru ishee kana jedhee ishee sana irratti faarsa. Ishee kana immoo qannastu. Maaliif ati viidiyoo guutuu nargitu ati moonne? Yoo argeera sirriitti argeera. Ila isheen kun biiftuuni biifa inni jedhe maal taate jettiin? Maana waamta ittiin? Biqiltuun immoo wayyee jettiin. Bakka mucaan maalaa godhu. Obboleettii waan taateefitu ishee sana inaafisuufi. Isheettiin maal taate jettuun kun garuu waan isa jaallattuufitu maal taate ittiin irra dhaabatte. Akkas atillee osoo marsitee illee akkasuma. Lakki ila silaa maal godhuu qabdi ilaa nama ta'inumayyuu gaafa ila isa qobaayyuu miti gaafa taqanaa qaanyi faana jirtu inuma caaltee argamuu qabdi turte malee nama birootiif karaa banuu qabdi turte biiftuun. Ofuma ishiitii karaa banteet ofuma ishii mana ishii qorrisiiste ofuma ishii jaalala ishii qorrisiiste nama biraa maaf jaalata maaf hawwaa maaliif ilaalaa jettee immoo ofi ishii hinaaffaan gurguddi mucaa namaa. Amma inumaa ishii nama ishii walii galtanii si jaalattee akseepti gootee hundaa fixattanii. Fixattanii tole siin jetteetti dhugumaa garaadhumarraa mee kana naa deebisifa. Machee minnaati giiftii kennituuf lubbuu jechaa turte. Maaf callistaree dubbadhu kamaa mataaraas arrabuma baasee dubbadhu. Wal jaalattanii bakka fixxanii dubbiin ishiin qorataa hin beeku jettee emee yoo dhugbala anamma ila kan akka obboleettiitti sitti immoo otoo biiftuunis laayivii seentee qorataanis laayivii seenee arfan keenya iddoo tokko teenyee waan jaraa lamaanii walitti gallakkisnee gudii dhageessaan. Ataanaan garuu namantu. Kanuma dhugni dubbeessuun yoo dhuguma immoo jaalatta ta'ee fi dhuguma intala kana barbaadda ta'e immoo jechuudha. Bakka qorataan jirutti jaalala siif qabdu ishee gaafadhu. Na jaalattaa qorataa faana waan qabdu fixxeettaa jedhiin. Isa fi amma geemii gidduutti asiif achi deemanii taphatan kana aadaabduun. Achi deemtee safaana asooftee safaana taphattee maal jettee itti gamtee akka namni tokko isa bira hin geenye ammallee hin gaa'eedi gooti. Asii siin immoo jireenya kisifaan waan akkasiin jiru laman jiru gabaa laman dhaabbatiin jedhiin maalati sheer kaampaaniidhaa kanati wanni taatu. Maaf iddoo lama dhaabbatu. Iddoo tokko dhaabiiti biiftuu si jaaladheera. Na dhagaye jaalachuun keessirruma baga jaalatte biiftuu
ansiin jaalladha. Ati yoo akkamne jaalattaa jedhi gaafadhu tokko jedhi. Lammata qorata afaan hariiroo nama qabdan maali jedhi adda baasii isuma bira dhaabbadhu gaafatan. Sanbooda garuu laali. Dhuftee boroo miidhamtee borummoo achi qorataa sossobaa asiinis immoo sossobaa gabaa lama dhaabachuun hin ta'u. Cittee tokkotti haftu bakka. Maqaa qorataan kaasiin yoo isa hin jaaladhu hin barbaadu jette isuma bira teessee sittaa himtu. Kanarraan kan hafe garuu gidduu deemtee qorataa achitti gaa'id godhaa asii immoo siin immoo lubbuu jechaa hin taaree machaa kun hin ta'u. Namallee nama ta'u kun. No, isheenii injiraamti ani ishee jaalladhu iyyuu malee isheen immoo qorataa yoo jaallatte kun rakkoo miti. Nanna jaalladhu jechuun hin danda'u garuu nan jaalladha jechuun garuu mirga. Ati maaf akkas taanaan gidduu isaanii galtee jeeqxare galgala maaliif ennaa ishiin abbaa manaa ishii faana taphattu ati ishiidhaaf giiftii kennuun isa moosisuun isa qaaraa nyaachisuun bishaan obaasisuun mataan dhaabsisuun maaliif xiraadhe inumaa tokko nama tokko jaalachuu mirga qabdaa bara baay'izawwee dhalaan tokko nama kuma tokko jaalatamuu dandeessi kan itti heerumtuuf kan immoo ishii fuudhu namuma tokko beeki garuu maal seetu nama tokko akka dhabdo soo beektu akkan arganne soo beektu jaalachuun isinuma jiraa beeki. Injaalatta ta'e immoo lamaan jaraa ija wal qixaan ilaaluu qabda. Inumaayyuu jiruu ishii irratti nama ishiin jaalattuuf jajjabeessuu qabdaan. Malee maaliif qalbii attati? Qalbii ati hin qabdu. Amma qorataan meebii ennaa isheen nama faana taphattu giiftii kennuufii dhiisuu danda'a. Ati garuu maal gootee giiftii kenniteef? Maal qalbii attati? Homaan taane dhaggeeffadhu nu battaamaansa. Waan kenneefi taphachiisee yoo xiqqaate naannoo edda galgalaa naannoo kuma kudhaniin kenneefi biraadee taphachiisan gaduma akka sillaa birra baatota ishee taphachiise. Waan qabu jechuudha waan akkaawuntii keessa jiru iyyuu guutochuma fixadhee biraadee maaliif jennaan waan hin jaalladhu. Rakkoo qabdaa. Yoo doktora Fawwish. Rakkoo waan takkaayyuu hin qabu. Machaa akkam? Nagaa jirta fayyaa keeti? Jira. Baga jiraatu nan dhufettee meeqa silaatti taa'een silaatti ture hin jirtu. Nagaa namti? Nagaa. Baga nagaa taate. Welcome sin jennaan. Hin turte maa na yaaddu na jalaa turte. Moonee takkuma sila na karakkaranii. Maaliin sin karakkara? Ano isin hin jedhin maaliin si karakkaraa jedhi. Jireenya namaa hin jeeqiinis hin jedhe. Okay, qoy. Rakkoon qaba. Doktor, ani jireenya keessan jeeqeen jira. Lakki ati waan jireenyaaf ni jeeqee yoo qabdu kan jireenyaaf ni jeeqaaru adda jira. Macaan amma laali. Waan nan si faana haasa'u callistee wannoon godhin jeeji godhuudhaaf hin deemin. Lammata immoo jechuudha. Jireenya namaa Jiruu namaa jeeqinii hin jeeqin kaleessa maal goote hin jaaladha jettee qalbii namaa ta'e isayyuu immoo maal goota dhaqxe maaliif fedna abbaan manaa fi haadha manaa yookiin namni wal jaalatu lama taphatu isa tokko jaalachaa isa tokko deeggaraa isa tokko immoo miidhummaa barbaachisa yoo dhuguma ishee jaalatu. Machaa yeroo kophaa kan keessatti barbaadu waan ta'eef yeroo kophaa deemasi. Maali moone? Adeemtu yoo barbaadde dhaqee. Dhuftu kaa yookiin afaan haasoftuun afaan walii wal